وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون obboleessa kiyya Dr. Asli rabbiin sabrii dhuman qabne siif haa kennu haadhatee immoo rabbiin kusuma jannataa rabbiin isaan haa qubsiisu rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu obboleessa kiyya siifii fi firoottan kee akkasumas obboleewwan kee kulliin rabbiin sabrii dhuman qabne isin haa kennu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi Gadda onni nama cabsu obboleessa keenya aslii haadha isaa jala amrii taate rabbiin jannata firdootiin isaan haa gammachiisu obboleessa keenya aslii wallahi hedduu si jaalanna hedduu si kabajna haadha keetillee akkuma si jaalannuti si jaalanna haadha jechuun wallahi wanni akka haadha lafa kanarratti hin jiru jechuudha namni haadha qabda rabbiin umrii isin haa dheeressu asliin haadha isaatiif waa hedduu ta'aa ture asliin haadha isaatiif jedhee wanni inni hin taane hin jiru wallahi lasiin garuu gabbaa'ee nama kadhanne garuu wanni inni ta'in hin jiru jechuudha rabbiin immoo danda'aadha rabbiin immoo waan ofiif fedhe dalaga rabbiin haadha isaatii fi maatii isaatii fi akkasuma firoottan isaatii uummata oromoo hundaaf hiriyoota aslii hundaaf rabbiin obsa haa kennu wallahi waan baay'ee namatti dhagamu yeroo dhagametti wallahi hin gadde assalaamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وانا لبينا ما جبسو إنا لله وانا إليه راجعون والله قد أنينا ما جبسو وبليس كينا أصلي هذا إساء جلا دربيته رب جنة فردوسين إساء حقم بجيسو والله هذا في والنبرا والتنفتو هذا جتشون هذا جوان هندا جتشون نمو تلف بكا كيسا جراتني نتبيوت أمبا كيسا ورود بك ما في إجراتا نمني فيجي هذا وفي أرقون نندين أبا وفي أرقون نندين والله لازم ربي فولا إفادة ولسنا أقرسيسو هذا أبا كيسا ربي نقا ماتي كنت نهاقلت والله أصلي في بولي نساء فروت نساء ماتي إساتف ربي جبنا حكينو والله وان قد قد لبينا ما جبسو والله لقومت جتشو أتكا بقى والله بها إنتي نقامي مالف يرو إني قافة إني حالتي أتو حالتي حاجي سيسي أتو تكا مكان نافا جتي أتو حالتي تانا والله حجتي أشدو بايو ديما اللي رسولك إنا عن ديما يجي والله رجيم صلى الله عليه وسلم أصلي سر من تجاب نبي هذا سابرنا كان رتي دورا باي إلكو أبدي نكو تاني مالي بك باي مت إدي إفي إدي مولات إن أرجع مالي بوجتن دبين هذا كيا برنا باي إيتو كل فاتي جرجر والله لازم نمني إسافين كرتين أصلي نمني إسافين كرتين نجرو هذا إساتف جتشولا والله ربي جنة فردوس إنسان هجمتيس وانتي قودا منجرو قرو موسينا كبو وروني هذا فبا كبتن هذا كيسانيس أبا كيسانيس بدددا والله نتي هرأ إسنا رأس الراكتي utaalun maal jechuun haadha abbaa ofii yoo yaadatiin haadha jechuun wallahi wanni akka haadhaan jiru jechuudha wanni akka haadha abbaa ofii homtuu eenyumtuu sitti dhaanu badas ta'u jabas ta'u haadha abbaa kee wallahi homtuun galu homtuun gahu jechuun ana wallahi laziim harmeen koo darbitullee garuu natti dhagame maaliif wallahi laziim akkatti badadatee garuu moo asliin Homa wani seni hunjuru jechuun banni isa seenessitu hachiisanii jechuudha. Duuti nooltu, duuti eenyumarraa nooltu, duuti nama kamirraa naftu, wallahi nama kamirraa naftu obbolee yakkiyya. Maaliif hojjettanii duuti karaa keenya. Bultii nu baasii malee nuti boruu du'arraan oollu yaa rabbi bultii nu baasii jedhe. Wallahi dhaziin guyyaa ofiimmoo wallahi dhaziin bira taran homa fedhallee yoo ta'e rabbiin guyyaa see katabe san bira sin dabarsa. Haadha keessaniif abbaa keessaniif waan qabdan godhaafi waan qabdan taafi gizee isaan taran booyuun waa tokko bu'aan qaba har'a yoo gootiif immoo har'a yoo gootiif itti gammadda jechuudha har'a yoo gootiif ati jette wallahi boru hin seenottu har'a odoo godhuufi baatte boru ni seenottu sababni isaallee waan har'a gootiif jechuudha waan har'a taateef jechuudha waan har'a isaaniif taate sababa kanaan haadha keetii ta'e abbaa keetii ta'e rakkataa يعني وان قبض الراجل كيستو هذا فباو فيه هم تنقوا جدّودا والله الذي وبوليس كنا أصلي ربي صبري جبنا سيفاكن وبوليس كنا أصلي وانا جنون قبض وانا دبنون قبض والله الذي صبري مسيكا أنا وانا قلت ربي سلي مهتي كيتلي هريوتا كيتلي فروتان كيتلي أمة أرمس جالة هندا ربي جبنا حاكن والله باقينا تلقمي باقينا قد سيزي والله بالله باقي ما تنقدسي سواني فولا ننجرتو قرو
Imaa ba'uurra du'aa walii godhutu caala jechuudha. Nama tokko erga darbee ba'uufu irra du'aa godhutu caala fi rabbiin isaanii jawwaaba maleekaa isaan haa tolchu. Kilma maleekaa rabbiin isaan haa tolchu. Rabbiin jaalala firdoosin isaa haa gammachiisu. Asillee rabbiin obsa isaa haa kennu. Maaliif hin horore namni haadha ofiitiif hin horora. Namni biyya baqaa jiru kun haadha isaatiif ni horora. Sababni illee hin argu galgala ganama yaadullee hin argu biyya baqaa keessa jira fiigee galee arguu hin danda'u lafa baqaa keessa jira. Wallaahi akkasii jechuudha. Kanaaf obboleen kee dhiifama. Namni haadha qabdaniif abbaa qabdan rabbiin abbaa keessanillee isinirra haa tursiisu. Haadha keessanillee rabbiin umrii isinii haa dheerisu. Wallaahi kun waanuma dhugumatti gootee yaani haadha keetii taatee abbaa keetii taatee hin seenuftu. Wallaahi lazee mucaan dheengadda haadha isaa akkasitti gammachiise waan qaburraa jechuudha. Wallaahi lazee mucaan sun na gammachiise. Yaa rabbii rabbiin isa haa gammachiisu jedhee du'aa godheef. Sababni illee mucaan sun akka asliin hin dhabe malee dhugumatti jechuudha. Wallaahi waan qaburraa na bifadhu jedhe haadhatii yarra. Mucaan dheengadda mucaan harargee jaaffeetu irratti ergee jaaffeen suuparsii godhee booda wallaahi mucaan sun jechuudha waan addaa waan namni kamuun dalagin waan abbaan qabeenyaan dalage jechuudha mucaan sun. Inni jiraatu lafa Ameerikaa namni haadha ofii akkatti odoo gammachiise uummata isallee hin gammachiise fakkeenya namaa ta'a jechuudha. Asliin amma fakkeenya namaa ta'e. Mana itti bitee mana isii tolchee haatitii akkana jalaa yaadde an ilmoo baadiyyaati baadiyyaarraa dhufu. Akka qorra san keessaa urgaltu jedhe waa meeqa isaa ta'e hanga qabuun jalaan dhufane seenaan qabu asliin wallaahi seenaan qabu sababni isaallee maaliif seenaan qabu seenaa maaliif waan qaburraa jalaan dhufane jechuudha. Kanaaf jechuudha dhugumatti wallaahi lazee mucaasan jechuudha waa'ee mucaasanitti deebi'a namni qabdanii birrii keessan irra teettan wallaahi haadhaaf abbaa keessan gammachiisa. Mucaan sun akkasitti amma haadha isaa mana miiliyoona 10 itti bitee makiinaa itti bitee akka lafallee hin deemne haatitii jedhee mana muluu farrashee afee jechuudha. Kinnoo haadhaaf akkatti otoo ta'ani wallaahi onneen ati du'aayii argatta. Ati wallaahi laziim du'aayii kalaas yaani. Haatite garaa qulqulluun du'aa isii goota haati nama kamiif kan ta'iniif illee kan hin taanillee hin gootiif garuu immoo mucaan sun immoo wallaahi aziim ummata Oromoo hunda gammachiisa jechuudha. Namoonni qabdan haadha keessan akkasitti gammachiisa. Haadha keessaniif ta'a. Abbaa keessaniif ta'a gammachiisa. Harmeen teessan duudatti isin baattee isin guddiftee har'a sadarkaa guddaan si geette atillee har'a sadarkaa guddaan gahuu qabda jechuudha. Maaliif haadha ofii wanni gahuu hin jiru jechuudha. Mucaan sun haadha isaa gammachiisa. Rabbiin kee isa haa gammachiisu. Addunyaa akiraallee rabbi isa haa gammachiisu. Wallaahi du'aayii argattu warroonni haadha keessaniif abbaa keessan miskiina rakkataa gargaartan. Wallaahi namaaf otoo hin taane rabbiif yoo goote wallaahi du'aayii ta rabbii santu si caala jechuudha. Maaliif tanama tokko keessa hin jirtu ka rabbiitu caala waan ta'eef kanama bu'aa takkaan qabdu ka rabbiitu caala waan ta'eef ati gaafa haadhaaf abbaa keetii odoo qabaanne taatee hin ta'in odoon qaba keenya odoon qabaatii yoo biraa haati yoo kan darban ta'e ka dura ajjeesu rabbi beeka garuu hoo hin seenufta maaliif haadhatii yagaafsa waan kana godhuu dadhabee maaliif akkas gochuuf illee jettee seenaa guddaatu sitti dhagama. Kanaaf obboleeyyan kee jechuudha wallaahi haadha keessanii ta'a. Abbaa keessanii ta'a. Wanni abbaa fi haadha irra namatti abadan hin jiru jechuudha. Abbaa fi haadha ofii jechuun waan hunda ofiiti jechuudha obboleeyyan kee. Kanaafuu nuti haadha keenyaaf abbaa keessa warri haadha qabdan jechuudha. Haadha keessaniif abbaa keessaniif ta'a. Hin seenuftu buru. Darbitullee hin seenuftu. Asli waa tokko qofa isa seenessa. Waa tokko qofa isa seenessu hajji isii hajjisiisuu dhabe isa seenessa. Hajji hajjisiisuu dhabeen isa seenessa. Hajji odoo umraa godhanii odoo hajji hajjanii wallaahi isatu isa seenessa. Saniin achi waan takkan seenuu fayyaa isiitti irratti waan seenuu badaddii isiitti irratti dhabe waan seenuu garuu immoo hajjiin eenyumaa seenessitti. Hajji utoo namaa taate musliimni hundumtuu jechuudha. Wallaahi odoo namaa taate hajji itti gammadaan gama kiyyatti. Garuu warroonni haadhaaf abbaa qabdan abbaa keessaniif haadha keessan hajjisiisa.
hajjisiisa umraa goosisaa yoo dadhabdan jechuudha. Dadhabdanii hajji yoo dadhabdan umraa goosisaa. Akkasi wallaahi wanni dubbannu jiru jabina walii kadhachuu, obsa walii kadhachuu, obsa aslii haa kennu. Rabbiin obboleeyyan isaatii fi isallee abbaa isallee Rabbiin obsa haa kennuu fi Rabbiin jabina isaanii haa kennu. Maaliif wallaahi mucaan kun baay'imatti otoo isaan hin darbin dura laafee dadhabee jabi haga kana ol bahee miidalatti haga isaan dubbachuun jabina isaatiif. Yaani keessa dhiirri waa ciniinnateetini gara kanatti dhufe malee wallaahi laziim asli baay'ee duruma laafee jechuudha. Nuti biyyoota abbaa kana keessa kan jirru haadha keenya dhoobonnee, abbaa keenya dhoobonnee, obboleeyyan keenya dhoobonnee, warroonni biyyoota baqaa kana keessa jira warri waraqaa hin qabne inuma waan biraa dhiisati warrumti waraqaa qabuyyuu har'a boru jennee qaxarra fakkeenyaaf amma borgalaa yaani ji'a kaan gala ji'atti gaanu gala ji'a utuu kan jennu umrii keenya kana guutuu biyya ambaatitti finnachuudha. Qaxaroodha wanni nu balleessu. Kaanee fiinee dhaqqabuu hin dandeenyu. Qaxaroo hin qaxarra. Boru iftaan maal jennee qaxarra jechuudha. Gaafa qaxarru haa eessa geenyarre waggaan deema. Waggaa 20 geenya. Waggaa 15 geenya. Waggaa 10 geenya. Jiruudha bara. Amma galii bakka hin gala qoomii barana gala qoomii waggaa tana gala qoomii ji'atti aan yookiin ramadaana gala yookiin hajjii gala bakka jireenyumti ijoollee bakka qaxaruma jireenyumti keenya guutuun qaxaru jireenya keenya keessa wanni jiru biyyoota nama biyya ambaa jiru kana keessatti maaltu galuu nu dhooge ka waraqaa qabu ka waraqaa inni warruma amma biyya arabaa dhiisa biyyuma ameerikaa warra diyaasboora jedhan sunuyyuu qaxaruma of afachuu waggaa kana gala afachuu waggaatti aanu gala jedhee. Qaxaroo sababni isallee maaliif wanni hundi namaan guutamtu ati yoo hidhattee ol kaatee hin galinitti waa hundi qaxaroo gaafa kana godha jette agartanii otoo akkas jennu lafti baafatti jechuudha. Amannis deema jiinis deema guyyaanis deema waa hundi wanni taa'ee bakka sanatti si eegutu akka abadan hin jiru. Maaliif wanni nuti qaxaroo yeroo hunda oofnuuf hojiin keenya yeroo hundumaa qaxaroo waan ta'eef ilaa waan biraa dhiisati uumugootu manuma kana yaan wallaahi laziim rabbi waan akkasii nu haadidu nagaa maatii keenyatti nu haa galchu isin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya wallaahi waan isinitti jabeeffadhu ijoolleen biyyoota namaa jirtan ijoolleen biyya arabaa jirtan ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jirtan wallaahi waan isin himuu barbaadu waan isin dhaamuu barbaadu yaani wallaahi gala deebi'a gala haadhaaf abbaa keessan harka warri waraqaa qabdan deebi'a warri waraqaa hin qabnellee galii haadhaaf abbaa kee argi ijaan deebi'i. Sababni isallee maaliif haadhaaf abbaa kee argitee yoo jette wallaahi gammachuu argita jechuudha. Boru seenayurra boru booyurra boru seenan garaa kee hafurra har'a yoo galtee haadhaaf abbaa kee argite gammadda. Maaliif nasbenduutu jirtu mataa keetiyyuu nasbenduutu jirtu abbaa haati keetu si argu atu abbaa haadha kee argu kunu bar waan guddaadha obboleeyyan kee. Kanaaf wallaahi waan isinitti dhaamadhu ani warroonni hin galaa inshallah nallee du'aa godha rabbiin nagaan nagalchee rabbiin maatii keetti nagaan haa galchu. Inni kun waan guddaadha. Sababni isallee maaliif wallaahi galanii maatii ofii ergu waan guddaadha. Kanaaf viidiyoo kiyya like godha share godha subscribe godha namoota hunda biraan gaa faayidaa isiniif qaba isin fayyada obboleeyyatti isin jechuu barbaada. Yoo isin irratti dheeresse dhiifama narraa ta'aa viidiyoo isinti dheeressuun oolu. Kanaaf obboleeyyatti rabbiin haadhaaf abbaa keessan rabbiin umrii isin haa dheeressu. Warroonni abbaa qabdan abbaa keessa rabbiin umrii isin haa dheeressu. Warroonni haadhaaf abbaa qabdan haadhaaf abbaa keessa rabbiin umrii isin haa dheeressu. Warroonni haati keessan jala amrii ta'an rabbiin haadholii kenna jaannata firdoosin haa gammachiisu. Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu. Haadha asillee rabbiin jannata firdoosin isaan haa gammachiisu. Inshaallah rabbiin jawaa maleekaa isaan haa jawabsiisu. Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu. Rabbiin jannata firdoosin isaan haa gammachiisu. Haadholii keenya hundumaa rabbiin jannata firdoosin isaan haa gammachiisu.
ربين جانتان إسان حكمتشيس أسمنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تشرب في سبسكرايب وجوكن دقن شير وجوكن دقن إسنين جدا وردفتو دف كبجبتو دكيا ترتين كيسان حما فيديو براتي ولي تديمنوت نقاتي باي باي